malas akka dhiirumattis akka ati sitti fakkaachuu danda'a. Ati sitti fakkaachuu danda'a. Biyya san jirti. Waan asitti deemamu hin beektu. Waan gaara kana keessa jiru beektu. Waan karaa kana jiru hin beektu. Dhugaa ta'uu dandeessa. Diigalee garuu hubachuu danda'a mungkin nama miidiyaatillee nama baay'eetillee waan dhiyaatu hubachuu dandeessa. Bara amma ati waan tokko laali waan tokko gaafa inni hudduu namaatti hin seenin san araara labsaa turre akkuma kee kana. Lolli ma jira beek namni miskiinni ma ol qabaa jira yeroo san. Akka afarsaatti anuu gabbayee waan kana nagaa buusa sheekoleen hadhateettee ilaaltu qeesiin hadhateettee ilaaltu jechaan turre jira kenna dhugaa yoo dubbanne haqa jirtu dubbadha. Odoo inni hudduu namaan seenin duratti lakkaa waan kana sheekoleen hadhateettanii ilaaltan harargeen hadhateettee ilaaltu jimmaan hadhateettee ilaaltu waan kana nagaa buusaa jechaa tureen. Odoonan kana booyuu araara dheessitee ijoolleen isaaniitis fuutee waan hin taane ijoolleen qorii waan nama goone hin qabdu jettee ijoolleen walloo mucaa huddutti mukaan fiidee jechuudha. Gaafa kana ilmuma namaa keessaa bahee jireenya ilma namaa keessaa jibbee sooshaal miidiyaas irraa bade dhugaan sitti himaan. Maaliif jennaan maqaan baduurra mataan baduu wayyu. Har'a odoo araara sanirra dhiyaadhe waan dubbadhu hayyee fudhadhe jedhee yoo cal'iseen alatti lakki akkasana godhan jedhee wanna ni madhu jiru. Araara san dheessuun kiyya maaliif waanuma feete yoo taate haala shari'aa keessattis nama badii guddaa sirra dalage badiin deebisiif nama keeriin si deebise keeriin deebisiifitu jira. Garuu badii guddaa sanarra dalaganii bakka araaraa taa'ee afaan banuun ilma arseetiillee miti ilma arsichaatiillee miti dhugaan sitti himaan. Kottu hudduu eegana salte dhageeffadhu hudduu eegana salte naragayi na fixachiise. Erga bakka araaraa dhaqee araara kadhadhe yoo ta'e muka hudduu na keette san bishaan itti buusii hudduudhaan na bahe sanarraa dhiqechuu bara. Wallahi hudaan bareen na bahe sanarraa dhiqeedhaan na jira. Sigalee kanaatu ture amma immoo ila araara keessa harka lamaaniin fudhadha. Yoo namnuu du'e ni fudhadha. Maaliif jennaan seenaa takkaa miliik namarratti hin dalagne. Kana olii jira obboleessoo. Du'e yamane. Bar du'e haa du'u ragaye ila namni nima du'a anilleen du'a. Atilleen duuta guyyama eegganna nu hundi kenna. Dararaa ijoollee Oromoo irra geessanis haa ta'u. Dararaa agartee miskiina irra gahe ka wallootis ka arsiitis haa ta'u. Anillee gaafa rabbi na darare ima dararama. Yoo dararatti duutanaan jedhe yoo rabbiin fatratti duutanaan jedhe qooda rabbi naa qoodirraayi. Garuu maqaa sana fudhadhee jecha badii tana waan miliilikiyyuu uummata Oromoo bar ila dhageeffadhu waan godhu dhabee aaree itti hidhee ittiin qote malee muka hudduun kenna ilma namaa. Jechuudha ilma namaa dhiira ilmoo dhiiraa muka hudduun kenna miliilikiin uummata Oromoo akkas godhaa ture sunuyyuu. Siigalee Haayile Sillaaseen ittiin qote miliilika harmaa fi harkaa fi miila nurraa cire siigalee Oromoo walloo 40 fixe. Inni suniyyuu muka hudduu naman kenna jechuudha. Gara jabummaa bira taranii ilma dhiiraa muka hudduun goranii jaarsummaan ani fudhadhu jiru jedhee dide namni 2000 waan naa beekaniif saniif. Garuu ammoo harka dhiqaa nutii fi ijoolleen walloo jechuudha. Gaafa barbaadde isaantu nu salaa. Gaafa barbaadde nuti salaa jechuudha hudduu keessa. Waan biraatiin wal fuunee kalaas yoo nikaa walirraa hiikuu taate walirraa hiina homaa rakkoon qabu ani qophiidha. Amma nikaa walirraa hiikaa warri jettan kuni walloollee nama kenna yoo fuutanii harka qabdan ka hudduu keessan nikaa irraa hiikaa nullee keessan ka hudduu keessan nikaa irraa hiina dhiirummaa teessanii dachaa jiraadha nullee dhiirummaa teessanii dachaa ni jiraanna akkas isin jedhaan fixadhe. Amma asitti ayyee ati murtee keeti mungkin warra qabaamee harka jaraa jiru saniif furmaanni maalidha amma? Isaaf si jammar isumaaf seenne barramma nuti akka waliigalaatti yoo ta'e murtee keenatti himteerta nutti himteerta. Akka dhuunfatitti immoo miskiina haati qoraan baadhattee biyya Suud Arabiyaa ergatte harka diinaa kanaa jiru furmaanni isaa maali? Haa du'anii haa dhumaniidha moo furmaata wayii kennafiidha amma barra wannummaan nu dhiphisee kana malee jarri kun wanti nu goote nun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amara tu ara, nui miti tigre tu ara, nui miti lammi nama ta'e kadhala ta'e naara gochatti. Waalaikum salam. Maali wal mooyachuu hin dandeenye naan jedhe. Wa Oromoon gonkumayyuu wal mooyu garuu keessattuu waan nama deemamaa jiru wallaahi gocha gadhummaati malee gocha gootummaati miti. Akkamitti naa jedhe. Osoo uummanni walloodhaa osoo hafarsoo kallattiidhaan ka hafarsoo qabaniitiin dhiyeessan taate gootummaa isaanii mirkaneeffatan. Osoo uummanni sikkoo mandoo Kiingi Ahmad yookiin Abdii Bilisummaa san ka qabee dhiyeessu taate uummanni walloodhaa uummanni sikkoo mandoodhaa gootummaa isaanii mirkaneeffatan dhiira. Garuu ati mee wanni ati ajaa'ibsiifachuu qabdu
Anis si wallole miskiina sitti aanu yoo qabe gadhummaadha moo gootummaadha? Uummanni hayaa wal baasaa jira. Uummata Islaama ofiin jedhu uummata dayyuusummaa qabu uummata gartee dhiira surree irraa baasee dubartii bira dhaabee waliin waraabu maal jettaan dubartiin akkana godhi jedhuun ijoollee daddaa'im ijoollee qaama dhiiraa qaqqabatu dubartii Islaamaa ta qaama dhiiraa qaqqabattu garteeti qaama dhiiraa safuu waan Oromoo fi aalama addunyaa kanatti hin danda'amin boru dhalteetiniin agarteetiniin ilmoo argatti yookiin dhaltee of jalaa qabdi. Dubartii Oromootii miti dubartii aalamaa keessatti agarteeti ka ilma dhiiraa qaama saalaa addaan qabdee ilaaltu obbo. Ilmi dhiiraa sun ka bira dhaabatee waliin waraabu ammoo ka isitti kennu suni qabee dubartii tokkana godhe jedhu suni dayyuusa moo maa inni mi rabbi sodaa dayyuusa yaa akii dayyuusa dhiira qabee dubartii tosseessisee asitti surree irraa baasii ilaali jedhaan ka isaa hin laalchisu yoo barbaade. Mee kana hagana takka gahe amma ammoo tuyyuu walumaa galatti jechuudha dhaggeeffadhaa wallaahi walumaa galatti gootummaan takka hin jirtu gama lamaanittu gootummaan takka hin jirtu injifannoon takka hin jirtu yoo injifannoo barbaadan dhiirummaa qabdanii koota dhaggeeffadhu wanni jedhuu barbaadne wanni furmaata wanni jiru laal yoo dhiirummaa waliin mul'ifachuu barbaadan nama miidiyaa kanarraa iyyuu qabanii wal garsiisuudha suni dhiira miskiina garuu akkasitti kunoo laalile walii wasafanii kudhan ta'anii gamaa gamanaa walii dhufanii istiraahaa qabatanii yoo barbaadan bakka barbaadanii walii wasafanii akka dur magaalaan beektaa magaalaa Suudii tun duraan namni walii wasafasitti maati akkasii walii wasafanii deeman malee miskiina walloo qabuun miskiina sikkoo mandoo qabanii dararuun wallaahi kuni gadhummaa yookiin dabeessummaa irraa laqama tokko waan kana taateef jarana nageenya barbaachisaa. Nageenya buusaa ilmaan miskiina hin miidhina dhiisa kalas gara furmaataa deema isin gahee jira namni martuu isin dhaale gocha fokkataa dalaydan uf bira dabarsaniitiin dubartiillee maqaa balleessitan wallaahi dubartiillee maqaa balleessan dubartii Oromootii miti abboon takkaa dubartii Islaamaatii miti takkaa dubartii wallaahi amantii biraa qabdullee ka qaama dhiiraa qaqqabattee ilaaltu yaadni agarreen fil aalam kuni gadhummaadha yaa aboo maali yaa aboo kuni namnuu namatti kolfa yaa aboo. Maala bood lola dhiiraa keessa dubartii wallahi waan fokkataadha kanaafiyyuu ani wanni jedhu jecha gaariirra jirta ati akka dandeettinni nageenya labsii afarsoon faallee asirra jiranii waan kana garuu baay'ee leellisaan jiru afarsoo zamoona kana dhiisee jira akkanumatti hoo dhiisee irraa fagaatu. Qabaa gadhiisaa san keessa hin jiru garuu akka waan guddoon barbaadatan osoo danda'ee dhiyaate tuma waan silaa barbaachisu dhugaa ofillee barbaadatee dhugaa ofillee qabaate akka sabaattis akka dhuunfaa isaattis ani kuni furmaata dhiyaata. Abdaa Muttar welcome. Thank you ready. Hayyee amma araara jedhaa jiran qareef King Ahmad sun araara jedhaa ture. Amma sa'a tokko kana keessatti qofa viidiyoo lama argee jira ka tumanii gadhisan. Hayyee kuni hoo maal jedhama duuba asiin araara jechaa asiin ammoo tuma isinis tumaadhaa bar kuni amma rakkoon barkanaa ready. Achiitumaatiin poost godhan yookaan namatti ergan akka mul'atuuf akka miidiyaan viidiyoon sun mul'atuuf isinillee tumaadhaa malee wanti kuni isin moonee qabaame jarri kunis harkaa qabdi ijoollee walloo tunniin illee deebistee haatumtuudha bar waan san godhanii viidiyoo erguunu amma bar rakkanneeti kun araara jedha duubaan ammoo kabiraan tumamaa jira namni tokko araara jedha ol baya ijoolleen achi dararamaa jirti amma mucaa xiqqaa tokko kareef tumamaa jira ka viidiyoo arge. Aboo rabbii jedhaati dhiisaa karaa singaa miira keessa nu galchitanii of qabne dhiisne ammallee miiroma san keessa yoo seenu dinne dirqiidhaan garuu haalli itti jirtan sirrii viidiyoo lama bar sa'aatii matan sa'aatii takkaa kana keessatti bar ijoollee xixiqqoo takka katumamtu tokkos guddaadha manumaayyuu sunillee waan isaan jiranii jechoon isaan jiranii nu aboos nuuf safuudha akka Oromooti nuti hin dubbannu jechoota sana aboo. Ta'a waan kanarraa dhaabadhaa borii isin seenessa boriif seenootu itti har'a isinitti mul'atu ummata keessan Oromoo irraa hin fageessinaa ummanni keessan Oromoo wajjin haa jiraatu Oromoo wajjin nagaa haa qabaatu ummanni sikkoo mandoo jechuun ummata miiliyoona 20 kana guutuu walitti qabdee arrabsuu jechuun maal jechuudha ati yoo keetiif yaadin maatii keetiif yaaddu bar maatiin kee yoo achi dhukkubsate maatiin kee yoo achi miidhame bar miiliyoona 20 sikkoo mandoo atirra gandaan kutaan walitti qabdee arrabsantu bar achi madaaya achi dhukkubsataa bar kanaayyuu maaliif hin yaadne ammallee rabbii jedhaatii araara buusaa akka amma reef eenyu inni abdiidha abdiin sun taa'ee haasa'aa jirutti qabbanaayeti araara barbaadee innilleen
haa araaramnu jedhee dhufe. Kuuwwan ammoo hin araaramnuudhaan kun waan kana godhaa jiranii innummaan duubaan godhaa jedhee ajaje ofiin godhanii hin beeknu garuu ammas qabbanaayati araara buusaa. Yookaan hundi keessan wal gaggalaafataatuma deemtan taraa taraa. Hundi keessan tokko akka hin jedhe san godhaa feemasoonni dhagaa waliin lolinaati. Khalas yoo gastii feemasummaa barbaadan feemasii singoona abdii bilisummaa King Ahmad Soora fa'a ijoollee ammoo nama qabdee nama tumsiisaartu kanniin aadaa gastii banan nun gastii irra sinfinnaadhaan ijoollee mee takkittiin isii gabbaatee waa dubbattu nuti feemasii itti waan dubbattu sii galee wallahi dhugama maaltu jira beektaa farsoo feemasiin kana dhugaan jiru kana fudhadhaa isa waati jette kana mana banata dhageeffadhu feemasiin mana banata kakabee ummata sukkumaa jiru warra fooloo kuma takka kuma lama qabu waa'ee feemasummaa irraa quban qabu ummanni waan ergama siit ergame qofa fakkeenya banan masana taa'ee ijoollee arsiitiin qabaataniin akkana godha jennaan fiiganii qabaniituma yoo sukkuuman isa santu rakkoo ta'e malee rakkoo feemasummaa fi maalii sanii miti bar feemasummaa taate arraba qofaan hin fammasta teettee kuta waarsii kana teettee arrabsita nama tuquun hin barbaachisu kaarsii jimmaa arrabsaa maali wal keessa ima guddata akkasitti. Rakkoon arraba bira darbee qaaman wal fiduusan ilal bar laayibii maan kun illee dayyamuu fi daqiiqaa lama argisiifnan achumaan kuta. Igalee laayibii. Amma bari isinis dhagaa isinis warra waa baballeessaa kana mata duree gizee jarri laayibii banattee waa haasoi biroo seenaa akkuma gorsaatti bira ta'a hin gammaddi bakka waan balleessitu. Igalee wallahi dhuguma. Akka tilaalte kanaa miti amma dubbisan bira taree bira darbeem. No. I know. Sanuma, wallahi sanuma. Ani bar grupi sari kita tahu. Grupi, yo barbade sekali sih lagi sih redian. Acik jalan. Grupi kaisa wana san lagi. Nama kuma tukar ramal jalan beta. Nama kuma lamarat. Mal jalan grupi kaisa beta. Obrol sewan kana yo dam nenam nishan tu nulala jangan nulala warna jalan lagi. Sekali sih video dendam. Wallahi sih video dendam. Kejiba kan dam decu. Nama shan nama sadii nulaala yoo nuni kara dhaabni nama saddeet sagalii nulaala jedhan. Yoo odoo kun furmaata ta'e mana nama hundaa seennee viidiyoo banannee barbaannu lafarra gangalataa kolfisiifne nama kana jedhee barra osoo akkas ta'e hundi keenya laayivii seennee miidiyaadhaan yoo ta'e san garuu hin barbaanne nuti maaliif callisne haa qabbanaa wanti kun haa dhaabbatu ilmaan Oromooti jennee callisne. Miidiyaa irratti waggaa meeqa bargandaa wal arrabsaa turre lafatti ammoo silaa dhaabbatee barila haasayaan hin dhaabbatu silaa dhaabbatee akkamitti dhaabbata baabaan gabbayanii abaarsa godhanii dhaabbadhee isinii kadhadhe namaan dhaabbanne jedhanii waa meeqa dubbatanii sheekoleen kun ka isaaniitis kunoo kaleessa riyaadii kana moo eessatti hin beekan wal gayanii hawaasni wal yaasee ka arsiitis ka wallootis dhugaa dubbatan jechuudha. Warri Suudii moo? Maal agarree tabboo hiriira akkatti ba'a? Warri Suudii. Hiriira jaarsoleen guddaan marti hiriira baay'ee dabarsaan oolle abbo kale. Sanirra darbee abbo qabsiisaa jira dhimma sanii miti ijoollee guursisaa jiran reedi ijoollee guursisuu barbaadanii dhimma saniif bayan malee waan biraatii miti araarri hin jiru. Ijoollee dhaaka warra mata duree jedhan kana ni guursifna. Isaan suuraa qabatanii dhaqamee suuraa kennanii gamaaf gamanaayyuu suuraa kennanii jiranii waan irratti deemamu san irratti dalagaa jiran isaan kana beekadha. Ogeessi madarsaa jechuudha qaama haala kanaan miskiin. Alageeffatu daranii dabra jedhu dhagaye amma laalika isaan hiriira bayanii kaleessa ammoo viidiyooleen an arge tokkin viidiyooleen isaan dabarsan tokkin kan arge ka gama arsiitis ka gama wallootis mata duree bakka isinirraa itti goona inni kaan ka kara deemu miskiin nagaa wal bira haa darbu jedhanii haasanii dhagaya nam ijoollee manguddoo walla gurguddoon arge wallahi gurguddaa warra magaalaa keessa jiru wal bira darbaa karaa nagaa adinjaanii. La miskiin karaa deemu nagaa naa darbu warra amma mata duree jaanii himaman kana nutu mala itti dha'a jedhan. Maarreeti baallee liistii keessa argaa kasara. La rakkoo qabaani ani numaayyuu mana hidhaa san taa'u naa wayyaa yabbo cinkee akkana Oromoo muka udduun na walla taarte ana gagaa. Yoo akka tasaa hidhamtan. Dhuguma gootummaa teessanii fi ijoollee wallootillee lama mana hidhaa nu fidanii abdii bilisummaa dhugaan isinitti ba'an mana hidhaa nu fidanii abdii bilisummaatii fi achitti kiingii walitti dhufnaan achitti takka jarri ajjeef takka natu ajjeesa mana hidhaatti ba'uun barbaada. Sinuufi namaa miti kana. Miskiina irraa amma odoonaa danda'ame abdii bilisummaa sanii fi afarsoo kanattu qaama walii beellamatee wal cafacafa malee. Miskiinni dayyuusni moobaayilii ribeekaa qabatu dararamuun qabudha sila moobaayilii akkanaa qabatee tasawwaan itti jedhu tokkaan jedha keessa tokko qabame wayii afarsoo beektaa jenna geeffadha farsu
miskiina qabame tokko waan jedhe afarsoo beeytaannaan afarsoon maalinni jedhe hiikammaa isaatu nama jedhanii walloo warsi nama isin hin beekne faatu dararamaa jira. Achi dhumarratti aslii tokko bichaan beeka. Sanuu Itoophiyaatti dhaga'ee jedhe Itoophiyaan dhaga'ee asitti miti beek. Zuun itti miti. Nama aslii jedhamu. Hiikale nama akkanaa kanatu dararamaa jira. Kanan nu gubeetiniin nagaa jechaa irra malee durriyyeen akka keessanii kun osoo guyyarraa maasan qofa dhaga'i tokko waan jedhe bar King Ahmad ifabdi bilisummaa beeytaannaan King Ahmad maal walloo keessa hin jiru jedheen. Wallahi. Garaa si nyaatu dee kun ni naayyee. Miskiin akkanaa kun garaa nama nyaatu. Wallahi garaa si nyaatu. King Ahmad maa inni dura yaan. Hiikale. Atama wannoo godhi dhageeffadhu dhugaa si kadhannaa dhageeffadhu. Ijoolleen tun lubbuu fi abaraareffattu yoo si qallayanii hayyee jedhi morma keenya uummataa kenne boo. Wayi. Ani bar mormi kiyya uummataa kenne. Ijoolleen tun nagaa baatu. Siidaa kenneera bara. Amma inni qabbanaa'ee jira. Yookaan si jaraa kennineeti ijoollee baafanna ijoollee jirtu. Ana jaraa kennaa dhugaa rabbi jarru akkas jedhaa jiranii afarsoo qofa nuu kennaa jedhanii ani garuu ka jiru ammoo araba bira Oromoo bira hin jiru araba eenyu gaafatare. Arabni kiyyan. Araba ijoollee beektu ergina kan. Bakka aboo kan nuti isa afarsoo isin galina. Habibi. Aliyoom amma waan hin taane ani bira jirta. Ready. Suudaanii tokko olii jirra Suudaanii tokko as jira. Wallahi wabillahi. Hin dhagahamu. Hin dhagahama. Bara 2000 kudha jaharraa jalqabnee miidiyaa kanarra jirra. Oromoon akkanumatti miidiyaarraa wal arrabsa. Gaafa Jimmaa wal arrabsa, gaafa Arsii wal arrabsa, gaafa Harargee wal arrabsa, akkam wal arrabsaa turan. Gaafa garuu lafaa Kaayiroo kana keessatti nuti wajji teenyee qamaana gaafuma tokko nama keessantu Harargee arrabsee jedhee kan nutti dubbatan hin jiru. Nama keessantu Arsii arrabsa jedhee kan itti dubbanne hin jiru wajji qamaana. Kuni gowwummaa akkamiitii lafarratti waltumuu wal ajjeesuu kana fide. Miidiyaa dhannee waan amannuuf. Eka ka miidiyaa irratti dhume bas nuti ammoo nuti obboleeyyan wajji nyaanna wajji qamaana wajji dhuyna halkan weeroo hunda namni keenya garuu wajjaa wal arrabsa wal arrabsa. Wanti godhamaa jiru wanta amma nu miidiyaa irratti dhaadannu lafatti argisiifnee dhanii lafatti wal dararan kuni wallaahi gootummaa miti wallaalummaadha. Goonni kuni haala miidiyaatu lafatee wal afuufa malee nama karaa deemu tokko qabadhee gootummaa irratti argisiisa jechuun qaanyii guddaadha. Nama eeggataa hin jirre nama lola quba hin qabne namni lola quba qabu bara of eeggataa waa kiisatti baadhatee deema qalbii ofiitii.